Ashamaa harka fuune hordoftoota Maaks Ooroo chaayinal akkamiin nagaa keessanii baga jiraattan jecha. Egaa har'as akkuma duraan appilikeeshinii firii hojjetu isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Appilikeeshiniin kun zeenii irratti, moobaayilii irratti, sawaa irratti hunda ni hojjeta. Kanaaf kaffaltii takka malee appilikeeshinii zeenii irratti hojjetu ammas moobaayilii irratti hojjetu qabadhee isin dhiyaadhee jira. Fakkiin hordofaa. Appilikeeshiniin tuni ammaaf daataa koo isin agarsiisa. Daataa koo hagam akka keessaa qabu. Okay. Okay. Inni agarsiisetii yaada uummata akka keessan jiran jechuudha. Akkaawunti zeeroodha. Daataanis zeeroodha jechuudha. Hundi isaanii uumaa keessan jiran jechuudha. Okay. Gama yuutuubii ce'ee isin agarsiisu homaan hojjetan jechuudha. Shabakaan banaa jira jechuudha. Homaa wanni hojjetan jiru. Daataan banaa jira. Akkuma agartan kana moobaayil daataan banaa jira. Okay. Yuutuub seennee isin agarsiisu. Yuutuubiin hojjetu jechuudha. Akkuma agartan kana yuutuubiin homaan hojjetu. Homaa dhufaan jiran jechuudha. Okay. Appilikeeshinii kana seennee haa bannu. Appilikeeshiniin tuni bifa hedduu qabdi. Bakka hedduutti yaa'anii akkuma asirratti agartan tana bifa 3 4 jirti. Ammaaf tana isin agarsiisu. Okay. Maqaan ishii tana jechuudha. Ishii tana Altoofiik jettu tana. Eeggattoonni haa ilaallu. Asirratti yeroo bantan hedduu isinii fiddi. Akka bifa kanaan isinii dhufti. Namoonni abdeet yoo shabakaa qabaatan jechuudha. Haga yookiin shabakaa namarraa hidhattanii haga isii konneektii gootanii wal qunnamsiistanii yeroo kana yeroo bantan sarara 3 fuuldura jiru kanaan tuqxanii waggaa tuqxan irra gad deemtanii as tuqxan jechuudha. Yeroo kana shabakaan keessan yeroo awwala banatan jechuudha. Bakka kana shabakaa malee isin hojjetu. Haga isii banuu hin deemne shabakaa qabaachuu qabdu jechuudha. Okay. Check your for update bakka jedhu kana tuqxanii ammaaf ni qaba rakkoo hin qabu. Banamee jedha duraan godhee jira waan ta'eef. Okay. Waggaa iddoo san tuqxan fuula moobaayilii kan barbaadde suudii ta'ee bakka ati jirtu hunda isaatu siimii tarreessitee siifitti jechuudha. Biyyoota kanneen keessaa homaa rakkoo hin qabu kan barbaadde godharra ammaaf 8 irraa gooname. Asittis Suudi Arabiyaa akkanumaan kan barbaanne irra goone jechuudha. Suudi Arabiyaa amma kun sawaadha. Kunis sawaadha. Ammaaf nuti kan laaluu deemnu moobaayilii irratti jechuudha. Moobaayilii kun zeeniidha guutuun isaaniiti. Moobaayilii. Moobaayilii kan homaa keessaa hin qabne fakkeenyaaf moobaayilii Mushawwar Limited Real. Moobaayilii Ariil Eeriyaa. Okay. Tolmee Reyaala 30 kanarra akkanuma naa kennu. Irratti konneektii goone ilaalla. Barbaadaa jira. Tole Reyaala 30 kanarratti hin hojjetu. Deebinee Reyaala gadi buunee Reyaala 20 kanarratti ilaalla jechuudha. Hojjetee jira jechuudha asirratti connected. Akkuma agartan kan asirratti connected ta'ee jira ni hojjeta. Homaa Reyaala wayii wanta kallee keessaan qabu duwwaadha. Yoo asuma ol deemtanis ammas Reyaala 20 yookaan ammoo moobaayilii firii isa jedhu irra keettanis rakkoon qabu ni hojjeta jechuudha. Hedduu jijjiirtanii irra keettu. Okay. Keessaa baatanii gama yuutuubii haa ceenu. Okay. YouTube dalagaa jira jechuudha kunuuti. Akkuma yuutuubii bannee yuutuubii akka fedhetti dalaga jechuudha kun illee. Akkuma isin argitan kana yuutuubii ni hojjeta jechuudha. Wantoota hedduu kan cufaa ta'an hedduu ni hojjeta jechuudha. Kanaafuu gabbuufadhaa itti fayyadamaa isiniin jedha. Wantoota sooshaal miidiyaa hundayyuu ni hojjeta. Viidiyoolee akka barbaadde daawunlood godha. Baay'ee tokko humna qaba jechuudha. Amma fakkeenya viidiyoo tokko gadi bannee haa ilaallu. Viidiyoo biyya koo jedhu kana ilaallu.
baay'ee tokko humna qaba jechuudha. Biyyee fi biyya faaruun hin gitu faayummaa kee qarshiin qaqqaaliin hin bitu uumaaf uumamni kee aduu fi addeessaa oromiyaa tiyya maaliin si fakkeessa Sirriitti hojjete dachii jechuudha. dachaan kuule kennoon kennaa rabbii lafa laalchiin quufne nuura ijaa qalbii waaqa. Akkasitti hojjeta. Fakkeenyaaf messengeras jennee feesbuukas jennee yoo ilaalle messengerri kun banaa jira jechuudha. Hunda isaanii hojjeta jechuudha. Gosa argitan kan hedduu ni hojjeta jechuudha. Deebinee yoo maaltu banamaa yoo ilaalle imoo telegiraamii waatsaappis yoo ilaalle akkanas telegiraamii haa ilaallamu. Okay. Telegiraamii waggaa ilaalle ni hojjeta jechuudha. Kun akkuma isin agartan kana ni dalaga. Updating ni dalaga jechuudha. Onlaayinii gubbaa jira. Yoo beektan telegiraamii yoo shabakaan qabaanne asirratti connection jedha. Amma garuu ni hojjeta waan ta'eef tokko banee yoo ilaalle kun ni hojjeta jechuudha. Public. Kanaafuu itti fayyadama isiniin jedha. Appilikeeshinii isaa ishii tana appilikeeshiniin tuni liinkii jala isiniif kaa'u jechuudha. Ishii tana jechuudha. Alfa sana. Kanaafuu waan liinkii isii yuutuubii jala isiniif kaa'aa asirraa buufattu jechuudha. Tolee nagayaan tura.